raadiyoonii Dirree Shaggar. raadiyoonii Dirree Shaggar. raadiyoonii Dirree Shaggar. raadiyoonii Dirree Shaggar. raadiyooniin Dirree Shaggar torbanitti guyyoota 3 wiixataa roobii fi jimaataa galgala sa'aatii 1 eegalee hamma sa'aatii 1 fi walakkaatti dambalii gabaabaa meetir baandii 19 kiiloo heerzii 17,000 fi 575 irratti qophii dabarsuu amma jalqaba. raadiyoonii Dirree Shaggar. biqiltee yaa alaltuu Mabade samorki tagala nagare Adake kututi michite ya ofgatu Mafkomo ke ya kita makatun dabare Makatun dabare Makatun dabare Makatun dabare Makatun dabare Bala dagala kasa Sanjala bala dagala kasa bala dagala kasa Kufu sanjala bala dagala kasa Hababoti Kapiti sigaera tufimbiya keetirratti. Waggaa sadaffaa hundeeffama raadiyoonii Shaggar ilaalchisee qophii addaa waa'ee magaalaa Shaggar irratti. Shaggar yaa angafa fiichee otoon baawundii qabaadhee morma keeshittoodhaan miicee. Oromoo fi Oromiyaan erga nagaa dhabanii kan bubbulan ta'us nagaa fi haala wal gaafachuun aadaa Oromoo keessatti bakka olaanaa waan qabuuf akkasumas hawwii nagaa uummata keenyaaf qabnuuf jecha nagaa isin fuudhuun barbaachisaa ta'uu hin daganne. Akkam jirtu yooyyaa ashamaa maatiwaatiin alaamanni sa'aa namni bobbaa galchumni nagaa. Maqaa Shaggar ka'umsa godhachuun kan hundaa'e raadiyooniin Dirree Shaggar eega tamsaasa raadiyoonii jalqabee kunoo waggaa 3 ta'eera. Shaggar hangafa fiichee ta'uu har'a walitti himuuf otoo hin taane Shaggar inaalchisee seenaa fi seera dabee aadaa fi duudhaa cabe miidhama kana keessatti saba mudate irratti fuulleffachuuf bu'oo walaloo sirba Shaggar kanaan eegalle. Akkuma hundi keenya beeknu cunqursaa fi gabrummaan saba Oromoo ittiin bulmaata isaa sirna gadaa harkaa dha'ee alagaa jalatti kuffise kan itti dhufe Shaggar lafa horaa Finfinnee erga humnaan qabateen booda bara 1880 keessa. Achirraa eegalee duguugga sanyii gosoota Oromoo kan akka Gullallee, Eekkaa, Abbichuu, Galaanfaa irratti raawwatamee Addis Ababaan awwaala Oromoo irratti handhuura biyya Oromoo Shaggar irratti hundoofte. Raadiyoon Dirree Shaggar hundeeffama isaarraa kaasee akkuma maqaan isaa ibsu waa'ee magaalaa Shaggar yookaan Finfinnee mirga seenaa, kan heeraa, kan seeraa fi kan argama lafaatiin wal qabatee Oromoon Shaggar irratti qabu haala saamichaa fi weerara lafaa magaalaa Shaggarii fi waliigala Oromiyaa irratti xiyyeeffachuun sagantaawwan seenaa, seera, siyaasa, diinagdee, mirga namummaa fi hawaasummaa irratti fuulleffatan akkaataa uummata keenya bal'aa intarneetii argachuu hin dandeenye dhaqqabuu danda'uun gama dambalii gabaabaa raadiyoonitiin akkasumas gama miidiyaalee hawaasaatiin dhiyeessaa tureera. Sagantaan lafaa fi lafeetis eega raadiyoonii Dirree Shaggar hundaa'ee kaasee waggoota 3 darbaniif torbanitti yeroo tokko dhimma saamicha lafaa, weerara lafaa fi sarbamiinsa mirga abbaa biyyummaa Oromoon Oromiyaa guuturratti qabaachuu malirratti yookaan mirga sarbamirratti fi furmaata isaarratti xiyyeeffachuun sagantaawwan 150 ol ta'an dhiyeessinee hojiiwwan hubannoo uumuu, yakkoota saamicha lafaa saaxiluu fi imaammata dabaa impaayirri Itoophiyaa Oromoo irratti baafattu xiinxaluu fi qeequu hojjechaa tureera. Asumaanuu qophiiwwan kana hundumaa YouTube keenya pileelistii lafaa fi lafee jedhu keessan akka dhaggeeffattan yaada keessan saanduqa yaada irratti akka dhiyeessitan isin affeeraa gara qophii keenya har'aa kan hundeeffama raadiyoonii Dirree Shaggar waggaa sadaffaa bu'uureeffachuudhaan qabannee fi sagantaawwan armaan dura magaalaa Shaggar jedhu ilaalchisee dhiyeessaa turre keessaa filanne kan qabxiiwwan jajjaboo irratti fuulleffannetti dabarra. Qopheessituun qophichaa Faayituu Waariyoo, Gulaalaan Duubee Wayyeessaa yoo ta'u kan isinii dhiyeessu immoo an Gurmeechaa Gammachuuti. Ammallee baga hundeeffama waggaa sadaffaa raadiyoonii Dirree Shaggar waliin geenye.
hiree kanaan miidiyaa keessaa kan ija isaa saamicha lafaa Oromootirraa hin kaasne raadiyoonii Dirree Shaggar bira dhaabbadhaa jechaa qophii addaa keenya ayyaana hundeeffama waggaa 3ffaa sabbeeffannee kurfeeffanne har'aatti dhiyaadhaa jenna. Hariiroon Oromoo fi magaalonni Oromiyaa qaban hariiroo masaanummaa hundeeffama Impaayera Itoophiyaa irraa madde akka ta'e beekamaadha. Akkaataan afaan, aadaan, qorqalbiinii fi dinagdeen magaalota kanaa itti ijaarame uummata buleessa akka Oromoo kan hin hammanne ta'urra darbee kan ala goomsuu, kan ofirraa dhiibuu, olaantummaa murna bicuu bifa hundaa uummata wayyabaa irratti kan fe'udha. Kunis magaalonni kunniin sirna qubattoota naftanyaa qawweedhaan Oromoo gabbarsiisuuf daangaa ce'anii biyya Oromoo dhufaniin kan hundaa'an ta'urraa madda. Kanaan dura garuu Oromoon biyya isaa irratti abbummaa isaa dhugoonfatee seeraa fi sirna gadaatiin akka isaaf toletti qubsuma mataa isaa keessatti bulchiinsa tolfatee lafaa fi biyya isaatti maqaa baasee jiraachaa ture. Oromoon giddu galeessatis akkaataa kanaan bakka ammoo OPDO'n federaala jiran Addis Ababaa kanneen sadarkaa Oromiyaa jiran immoo fakkeessuudhaaf Finfinnee jedhan kana keessatti Shaggar lafa horaa jechuudhaan bulchiinsa adda addaatti qoodee bulchaa turuun ni yaadatama. Dhufaatii mootii Shawaa Minilik hordofuudhaan maqaan Shaggar yookaan Finfinnee hambifamee Addis Ababaa jedhamus Oromoonni giddu galeessaa garuu maqaa Shaggar jedhu kana fayyadamuu ittuma fufan. Lammiileen Oromoo haajaa yookaan maayii adda addaatiif Finfinnee yoo dhaqan Shaggar baana, bakka tokko tokkotti immoo Shaggar buuna jechuun imala isaanii ibsachaa turaniiru. Weellisaa gameessi sagalee kiloolee Xilaa'uun Gassasaatis silaa Shaggaran bahaa Shaggarin ba'uu xaafin aramaa jechuunsaa kanuma dhugoomsa. Har'a maqaa magaalattii kan ifatti seeran Oromoon fudhate Finfinnee kan jedhu biratti maqaa Shaggar jedhu kanatti bifa idilee hin taaneen yookaan bifa baratamaa ta'een dhimma bahuun hin hafne. Shaggar Finfinnuma ta'uu aadaa, afoola, seenaa fi argama lafaatu dubbata. Gabrummaa fi cunqursaa hamaan bara hundeeffama Addis Ababaa bara 1886 irraa eegalee bifa jijjiirrachaa as ga'e kun handhuura biyya Oromoo Shaggar yookaan Finfinnee ciniinuudhaan biyya Oromoo, Oromiyaa fi biyyoota saboota adda addaatti kan diriirfate Shaggar irraa akka eegalee beekamaadha. Kanarraa kan ka'e gaaffii mirga abbaa biyyummaa Oromoon Oromiyaa irratti baroota 1950moota kaasee gaafachaa ture adda durummaan Shaggar irratti fuulleffata. Kanaafis Shaggar yookaan Finfinneen galma bilisummaa Oromootii jedhama. Gaaffiin Finfinnee irratti dhiyaatu kan Oromoon marti irratti walii galu akkasumas hanqinuma qabu wajjinis haguuggii heeraa fi seeratiin magaalaa biyya Oromoo irratti handhuura Oromiyaa irratti ijaarame magaalaa guddoo Oromiyaa ta'uun mirkana ta'us haalli kun bulchiinsa OPDO yookaan TPLF yookaan EPRDF yookaan bilxiginnaa ammaa jalatti hojiirra ooluu hin dandeenye. Bulchiinsa OPDO yookaan EPRDF jalatti Addis Ababaan Immiyyee Minilik faa lafa bal'iinsa hektaara 21,000 ta'e biyya gosoota Oromoo Gullallee, Eekaa, Galaanii fi kan kana fakkaatan irraa ka'uudhaan gara hektaara 54,000tti diriirtee bal'atte. Ittuma fufuudhaan muuxannoo saamichaa argataniin lafa daran babal'ifachuuf jecha Addis Ababaa isaanii ammas dachaa sadiin bal'isanii karoora saamichaa bakkaan gaachuuf maastar pilaanii Addis Ababaa jechuudhaan karoora saamichaa guddaa baafatanii lafa godina tokko ta'u kan godina addaa Oromiyaa naannessa Finfinnee jedhamuun beekamu liqimsuuf hamoommannaan qabsoon diddaa roorrootis jabaachuun yaadannoo bara dhiyooti. Diddaan maastar pilaaniin wal qabatee ka'e sun aangoo TPLF yookaan EPRDF bakkarraa sossoosuunsaa yeroo baramutti hanqina hooggansaa warraaqsichi qabu laallachuun bakka TPLF bu'uuf gaaffii Oromoo hunda nan deebisa jechuun waadaa kijibaa seenaa kan turan OPDO'n yookiin EPRDF'n gaafasii bilxiginnaan har'aa labsii mirga Oromoon Finfinnee irratti qabu laalchisuun wixinamee tures nuti kan caalu baasna ilmaan abbaa gadaati nu amanaa jechuudhaan waadaa kijibaa seenaa turan. Eega gaaffii Finfinnee ni deebisna jechuun aangootti ba'anii booda dubbiin garagalchoo taatee gaaffiin deebi'uu hafee gaaffiin hin gaafatamne bocuutu baay'achuu eegale. Gaaffii uummanni hin gaafanne keessaa gaaffiin magaalaa haaraa magaalaa Shaggar jedhamu uumuu tokko yoo ta'u daba guddaa ittiin gaaffii Finfinnee haguugame ta'ee as ba'e. Maastar pilaaniin Addis Ababaa godina addaa Oromiyaa naannessa Finfinnee liqimsuuf jalqabamee qabsoo qeerrootiin fashalaa'e sun magaalaa Shaggar jedhamee maqaa Finfinnee irraa saamee Shaggar jedhamee lafa qonnaan bulaa Oromoon jaarraa hedduuf tikfamaa as ga'e maqaa misooma Smart City haguuggatee ajaja nama tokkoo jalatti ijaarame ta'ee gadi ba'e.
lafti Oromoo dhiigaan saamamtoota irraa buufame akkanaan ammas bifuma dura tureen lafa Oromoo bal'inni isaa Finfinnee dachaa 3 ol ta'u saamichaaf mijeeffame. Amma gaaffii Finfinnee irratti dhiyaatuuf deebii kennuun hafeet gaafichi micciiramee waa'ee Shaggar ta'ee lallabama. Gaaffii sabni Finfinnee fi guutuu Oromiyaa irratti qabuuf Oromoon aangoo qabatee waan jiruuf gaaffiin Oromoo kan hin deebine hin jiru jechuudhaan gochoonni akka armaan dura Oromoo irratti raawwatamanii hin beekne deebii gaaffii Oromoo ta'anii dhiyaachuu eegalan. Gaaffii maastar pilaaniin Addis Ababaa jedhamu lafa godina tokko ga'u magaalatti makuuf eegalamu pilaanichi misooma barbaachisaa Oromoo fayyadu ta'uusaa saba amansiisuuf jecha kan Oromootti lallabaa ture warra OPDO yookaan EPRDF kan naannoo Oromiyaa bulchaa turan malee warra TPLF miti. Warri TPLF karooricha baasuu malu. Hojiirra oolmaa keessatti garuu kan lafa Oromoo gurguratee magaalota Oromiyaa keessatti qubsuma haaraa uumaa ture warma OPDOti malee TPLF miti. Otoo dhuguma dhiibbaa jala jiraataniiti ta'e waan kaleessa fashale har'a maqaa jijjiiranii bifa biraatiin gadi hin fidan turan. Gaaffii gaafatame deebisuu dhiisanii gaaffii hin jirre uumanii deebisuuf hin dhamaan turan. Waan qaamni biraa baaseef yookaan qaamni fira fakkaatu waan baaseef karoorri saamichaa saamichuma malee maqaa biraatiin ibsamuu hin danda'u. Saamicha lafaarra darbanii saamicha maqaa fi seenaa keessa seenanii walitti laaquun immoo sadarkaa hammeenyummaa guddaa kan durii caalu qabaachuun isaanii agarsiisa. Kana caalatti ibsuuf Shaggar ilaalchisuun qophiiwwan ji'oota 12 darbanii keessaa qabxiiwwan muraasa kaafnee ilaalla. Ammayyaa waleekoo namni Shaggar bahee ammayyaa waleekoo gurguratee galaa ammayyaa waleekoo. Magaalaan Shaggar jedhamu maqaa falmisiisaa qabaachuun dambii kaabineen Oromiyaa Shimallisiin durfamu baaseen kan hundeeffame yoo ta'u gaafilee sabni hin gaafanne kan bilxiginnaan ofuma uumee deebise keessaa isa shira guddaa qabudha. Magaalaa Shaggar jedhamu amajjii 1 bara 2015 dambii hundeeffama lakkoofsa 233 bara 2015 lafa hektaara 100,160 fi 892 ol irratti hundaa'e jedhamee magaalonni aanonni fi godinoonni baadiyaa hedduun as jalatti caaseffaman. Dura gaafa jalqabamu dhoksaadhaan hojjetamee ture. Dambiinis dhoksaan qophaa'e. Magaalichi magaalota naannessa Finfinnee fi gandoota baadiyaa godina addaa jala turan gara caalu hammatee muraasa immoo lagachuun hundeeffame. Fakkeenyaaf magaalaa Sandaafaa keessaa gandi duwwaa 3 Shaggar jala galee magaalaa Sandaafaa gara godina Salaaletti daangeffamee Fiichee dhaqaa jedhame. Namni tokko magaalaa godinaatti haajaa fixachuuf laga Xaafoo, laga Daadhii fi Finfinnee keessa darbee Fiichee ba'aa jechuudha. Akkanaan dambii lakkoofsa 233 bara 2015 jedhamuun maastar pilaanii lammaffaan waan misooma fakkaatuun Oromoofamee maramee dhiyaate. Labsiisan keessaa seensisaa akkana jedha. Haala tajaajilaa fi hojiiwwan bulchiinsatiif mijachuu danda'aniin akkaataa seenaa aadaa fi duudhaa uummata Oromoo bu'uureeffateen hundeessuun barbaachisaa ta'ee waan argameef jedhee itti fufuun magaalaan Shaggar irraa gadi bahee Shaggar yookaan Finfinnee wajjin daangaa tolfatee waajjira olaanaa isaa ammoo bakka hin bulchinee fi caasaa tokkollee hin qabne Finfinnee keessa godhatee hundeeffamuu ibsa. Dambichi dabaa fi shira hedduun kan guutame ta'ullee seensuma isaa kanarraa kaanee gaaffiiwwan itti aanan kan sabni qondaaltonni sirnichaa fi quuqamtoonni kaasan muraasa kaasuu ni dandeenya. Oromoon keessattuu Oromoon giddugaleessa Oromiyaa jiru durirraa kaasee magaalaa Finfinnee tan Ormi fagoo irraa dhufee Addis Ababaa jedhuun Shaggar jedhee akka waamuu beekamaadha. Oromoo wayyaba biratti maqaan Finfinnee jedhamu ifatti fudhatama olaanaa yoo argateyyuu maqaa Shaggar jedhu kanaanis bifa idileen ala ta'een yookaan informaalii harrayyuu inuma waamamti Finfinneen. Shaggar maqaa magaalaa Finfinnee isa lammeessoo kan alagaan iyyuu bifa idileen ala ta'een itti fayyadamaa jiru kanarra darbees maquma Shaggar jedhu kanaan jaarmiyaalee gurguddaa ittiin moggaafatanii kan isaanii hamma fakkaatutti itti fayyadamaa jiraachuun ni beekama. Har'a garuu mootummaa Itoophiyaa dameen Oromiyaa kan paartii bilxiginnaatiin hoogganamu magaalaa Shaggar hundeessine jechuudhaan maqaa Shaggar Finfinnee irraa mulqanii bakkoota maqaa fi bulchiinsa mataa isaanii qaban dhugaa seenaa fi seeraa akkasumas kan duudhaa fi aadaa Oromoo giddu galeessaa dabsuurra darbanii saamicha olaanaa maastar pilaanii Addis Ababaa fashaleessan bifa biraatiin halluu Oromoo fakkeessu itti dibanii gadi baasuun hojjetamaa jiraachuu agarra. Caaseffamni magaalaa Shaggar kun rakkoolee baay'ee kan hordofsiisu ta'us muraasaa fi kanneen ijoo ta'an sadi irratti fuulleeffanna. Tokkoffaa irratti rakkoon magaalaa Shaggar hundeessuun dhalchuu gaaffii mirga abbaa biyyummaa Oromoo Finfinnee irratti qabu kan danqu ta'uudha.
maqaa shaggar jedhu finfinneerraa mulqanii bakkoota maqaa caasaa fi seenaa of danda'e qaban irratti geessanii fedhii uummataa fi marii tokko malee dhoksaadhaan seeran ala uwwisuudhaan gaaffii Oromoon Finfinnee irratti qabu ukkaamsuu yookaan gara dabarsuudha. Namoonni tokko tokko gaaffii Finfinneen maqaa shaggar jedhu dhiistee Oromoo biratti Finfinneedhaan beekamtee waan jirtuuf maqaa shaggar lafatti hambisuurra yoo itti fayyadamne hin wayyu kan jedhu yeroo kaasan ni mul'ata. Garuu shaggar jechuun finfinnuma ta'uu seenaan ni mirkaneessa. Aadaa fi duudhaan Oromoolee kan ittiin ijaarame afoola Oromoo durii irraa kaasee dhufe keessattis maqaa shaggar jedhu kana ibsuudhaan cunqursaa fi gadadoo Oromootti dhufetu ittiin ibsamaa ture ammas jira. Seenaa fi akkaataa jiruu saba tokkoo ilaalcha nama tokkoo yookaan murna wayitirraa ka'anii too akka waan dogoggora sirreessuuf ka'uun takkaa'uu of tuulummaadhaa yookaan tuffii uummataat agarsiisa. Maal qabaadhan yookiin maal rakkoo qabaadhan qabeenya uummataa eenyummaa seenaa fi seenessa sabaa jijjiiruun hin danda'amu. Abbaan birmadummaa fi murteessan oliyyannoo hin qabne ummaticha. Ummanni immoo finfinnumaan shaggar jedha. Lammaffaan maqaa shaggar jedhu kana finfinneerraa mulqanii magaalotaa fi baadiyyaa naannessa finfinnee jiranitti uwwisuudhaan eenyummaa fi maqaa ganamaa bakkoota kanaa balleessuudha. Magaalota duraan jiran dhabamsiisanii maqaa finfinneef malee itti uwwisuun daba dhokataa maqaa seenaa seenessaa fi qubsuma uummataa magaalota akka Sabbataa, Sulultaa, Burraayyuu, Galaan, Laga Xaafoo, Laga Daadhii balleessuu of keessaa qaba. Magaalonni karra shanan shaggar gubbaa jiran kunniin matuma mataatti magaalota gurguddoo shaggar yookaan finfinneen dorgoman ta'uu danda'u. Sunuu mirga abbaa biyyummaa Oromoo haala hin sarbineen fedhii ummatichaa qofaani. Sadaffaan lafa akka malee bal'aa ta'e kan qonnaaf tajaajilaa jiru akkasumas kan labsii lafa baadiyaatiin bulaa ture hunda bulchiinsa magaalaa takka jalatti saamichaaf akka tolutti caasessanii ta'u seera lafa magaalaatiin yookaan liiziidhaan akka bulu gochuun ka'umsuma isaarraa lafa barbaacha malee ummataaf yaadamee miti. Kana jechuun lafa Oromoo harka ture maqaa magaalaa hundeessine jedhuutiin daldala lafaa fi naggaadee lafaa itti waamanii Oromoo harka baasuu jechuudha. Bifa biraatiin yoo ibsamu saamichaaf akka salphatutti bulchiinsa baadiyyaa jalaa baasanii lafa magaalaa jalatti hammachiisuudha. Seera magaalaaf bahetu lafa qabatamaan baadiyyaa ta'e irratti hojiirra oola. Kanammoo maqumarraa kaasee haala burjaajii uumuun jalqabuun saamichichaaf haguuggii guddaa kenna. Shaggari fannati maya awwara miidha kooti shantatin naturaayyaati mamma kallattiya kooti. Walumaa galatti raadiyooniin dirree shaggar waggaa 3 dura yoo hundaa'u Oromoon garaagarummaa tokko malee shaggar jechuun finfinnee ta'utti beeka. Raadiyooniin dirree shaggar maqaa kanaan gaafa hundeeffamuu yaadannoo maqaa finfinnee kan biraa kan ta'e shaggar ittiin yaadachuuf saamicha lafaa fi biyya Oromoo shaggar irraa eegaleetoo Oromiyaatti miila diriirfate ilaalchisee qophiiwwan barsiisoo ta'an akkasumas shiraa fi daba aadaa afaanii fi eenyummaa Oromoo balleessuu irratti hojjetamu kan Oromiyaa cicciruu irratti fuulleffate waggoota 3 darbaniif saaxilaa tureera. Eega godinni addaa naannessa finfinnee maqaa magaalaa shaggar jedhuun hundeeffame garuu burjaajiin uumamee jira. Burjaajiin kun rakkoo lama Oromootti dabale. Kan duraa gaafii finfinnee yookaan shaggar irratti ka'u kaamsudha. Waan finfinnee ilaalchisee gaafatamu isiniif deebisne jechuuf gaafii hin jirre tolchanii magaalaa shaggar isiniif hundeessine jedhan. Kan lammataa saamicha lafaa maastar pilaanii didameen kufe san maqaa magaalaa shaggariin deebisanii saamicha lafaa olaanaaf mijeessudha. Kanaaf shaggar finfinnuma. Finfinneen ammoo galma qabsoo bilisummaa fi birmadummaa Oromooti. Xumurree horaa bulaa. Heena waame dhugaatu na waame biqiltuun ol baafne yaa'ee keenya dame burqiitu waraabne hamboonaan obaafne dameen bofa baate toobaa summiiticha waraansa nuuf laate horeessa biqilche doo'ee doowwaan hin jiru doowwaan hin jiru biyya keenya doowwaan hin jiru. Kenya do one in jiru wayu wale ya wale wale ya wale wale ya wale wale ya wale wale
ajoollee ajoollee inoollee inoollee ajoollee ajoollee yaa gagita baala yaa gagita abba akkasumas minim saayinoor keetiin ormi shallala oolti lamin saayinoor keetiin ormi shallala oolti nigar baadoo jinsi wanti ormi yabaala booti babaadoo jinsi wanti ormi yabaala booti sima baamooti oofi galchi yabaala booti sima 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 rabaafnaan barabaasoo si wallaalaan yabadaasoo Abbaabootti alabootti abbaabootti kabbiitti si gaheera tuffin biyya keetirratti abbaabootti alabootti abbaabootti kabbiitti abbaabootti finfinneetti doo'ee doo'ee doowwaan hin jiru doo'ee doo'ee doowwaan hin jiru biyya keenya doowwaan hin jiru doo'ee doo'ee gaafachuun keenya noollee egaa akkanaa si foolee sirreessuun keenya noollee inoollee inoollee ajoollee ajoollee inoollee inoollee ajoollee ajoollee inoollee ajoollee inoollee ajoollee inoollee. raadiyoonii dirree shaggar raadiyoonii dirree shaggar raadiyoonii dirree shaggar